Achitti nan garafamaa qobeen irraa baasti miilli kun miilla kana ol kaastee akkas miilli kee lamaanuu akkana ol ta'a akkanatti asii gadi luka jala kana akka jirutti bakka ammallee fayyee malee duqqaadha bakka jallisaa jechuudha. Isaan booda fuujee jaa booda fuuteetu shiree ummaa jaree jedhamu jira. Ummaa jarii sanatti shiree Indaasillaasee shiree Shiraaroo jedhamu jira. Isaan booda Addanabriitii jedhamu jira. Addanabriit Addaaroo Addaagaraay jedhameetu shiree Shiraaroo seenama. Addanabriitii sana irrattidha kan isheen neete maniidha akkamii jira sitti fakkaate naannoo haxxee kan hidhamee jiru fanjiidhaan hidhamee jira shiboodhaan jechuudha. Maniidha sana keessa gaafa deemu jaalloon baay'ee babbaan wareegaa ma jirti jira garuu ergiin seenan torbee tokko hin guunne nama sadii na biraati ijoolleen sun ijoollee baaleedha. Sadanuu fuutee yeroo isheen halkan karaa horaa sana ni ilaala ija kana hiiteetti akka isheen bakka ajjeesuuf fuutees bareera waan tokko gochuun danda'u dhameen jiraanis makaraa irra jira. Jarittiin sun badda amma zartuunee jedhamtu tokkos immoo isheen jajjabee turte asirratti jaalala Daawud Ibsaa ayyaanaan mataan isaa hin beekaa duuriin fa'aa hin beekuun sirrii matti jechuudha. Zartuun jechuun maqaan ishee sirrii Aannanee jedhamti. Ishee faal kan dhiyee keessa sa'aatii 7tti fuudhanii kan isaan ajjeesan jechuudha. Eessaa qaban ijoollee kana? Bakka ishii sigaa akkuma kana argatan natti fakkaata. Dhiyaara turte? Bakkuma warra wareegaman kana maqaa isaanii beektaa? Warra wareegame sana jechuun torbee gintaa yeroon dhufe ishii sana qofa maqaa beeka. Malee maqaa isaanii hin beeku ammoo warra jiran keessaa mataasaa mannidhaa kan koo qofaa waan ta'eef iji koo kun amma aduu kana akkas ol jedheen ilaalu. Ijuma nargu dhuguman siin jechaa jira. Maaliif aduu argee hin beeku. Jechuma dukkana keessan ture jechuudha. Infiduu halkan fuudhanii deemu bakka isaan itti ajjeesan hin beektu. Dhumarratti garuu warri amma afaan kana keessaati maqaa nama sadii ni yaadadha akka gaariitti waliin beeku. Warri wareegaman kun bara kamidha? Warri wareegaman kun yeroo 94 seenu keessadha. 94 keessadha kan isaan ajjeefaman jechuudha. Isheen waaso maal ijoollee baaleedha mannidha akkuma kanatti walitti dhiyoo ta'eetu hin dhaga'ama waan isaan achi keessaa haasa'an anis walitti naasofna bare. Garuu waliin beennu waliin qoran bifaan waliin beennu malee dukkana waan ta'eef jechuudha. Adda aanan qofaa matti na keesse maaliif xiqqoo gamsiisaan ture jajjabeessin ture qaamni koo akka kana miti warri na beeku hin beekaa jechuudha. Qaama akkasumatti na arganii na baqatu turan. Matareessi akkasitti baadheen fiigan ture. Warri na beekan warri dhaaba keessa turan ammallee warri na beekan hin beeku. Waliin turte hoggana kee amma jaal Daawud faana ture jettee? Jechuun Daawudiin fa'aa isaan yeroo sanatti jajaadhannee eegamu waardiyaanis ijoollee majajjabee keenyadha.